Nagaan Waaqayyo gooftaa isiniif baay'atu dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni TV Logos akkasumas maatiin TV Logos akkam jirtu fayyaa keessanii har'a sagalee Waaqayyoo torbee kan walii wajjin jalqabne mata duree Hafuura Raajii Sobaa yookaan Hafuura Guyyoomsaa kutaa lammaffaa itti fufnee walii wajjin ilaalla. Namooti Logos Miidiyaadhaaf keessummaa taatan waa'ee Logos Miidiyaa gabaabaatti waa tokko isinitti himuu barbaada. Logos Miidiyaan hojii tajaajila Wangeelaa hojjeta. Hojii tajaajila Wangeelaa birattis tajaajila guutuu yookaan holistic ministry kan jedhamu bifa garaagaraatiin, bifa gaaffiif deebiitiin, bifa mareetiin akkasumas tajaajila dubbii Waaqayyootiin, dubbii Waaqayyoo fi haqa qajeelummaa fi dhugaa kan barbaadu miidiyaa Kiristaanota Oromoo hundaati. Miidiyaa kanarratti yeroo garaagaraatti namooti garaagaraa yaada isaanii ni ibsatu, dirqama irra jiran irratti muuxannoo qaban, akkasumas haala waldaan kiristaanaa irra jirtu, egeree waldaa kiristaanaa fuuldura keenya dhaloota itti aananiifis yaada barsiisoo yookaan qajeelchoo ta'an jennee yaadnu irratti ni dubbanna. Kanaaf warri Logos Miidiyaa hin beekne asumaan akkasiin quba qabaattan isin gaafadha jaalala gooftaatiin akkasiin nu kadhattan. Yaadaan kadhataan akkasiin nu cina dhaabattan asumaan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Har'a kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti dabarra. Torbee darbee waa'ee raajii sobaa irratti waa baay'ee dubbanne. Boqonnaa yookaan kutaa jalqabaa irratti hafuurri hamaan akkamitti mootota goyoomsaa akka ture, akkamitti raajota ba'aaliin goyoomsaa akka ture, akkamitti Saa'ol mootichas akka goyoomse, akkamitti Abemelekiif warri Sheekem akkatti gargar ba'an, akkatti lolli isaan gidduutti jalqabe, lolli sun hammam akka inni gaagaadhaaf balaafamaa ta'e, akkatti Saa'ol mootichi kufe, akkatti mootummaan Ha'ab diigameef, akkatti qe'een warra Elzaabel yookaan qe'een Ha'ab itti bade sagalee Waaqayyoo keessaa barumsa kana fudhannee turre. Kufaatii jarreen sana hundumaatiif sababii guddaan hafuura sobaati. Ha'abiin lolan hin dandeenyeef, lolan ni injifachuu hin dandeenyetti inni injifatta jedhanii ergan. Lola sana irratti ni kufe, mootummaan isaas ni kufe, qe'eessaas ni bade, mootummaan isaas ni diigame. Mootummaa Saa'olis akkuma kana hafuurri Waaqayyoo Saa'ol irraa waan fudhatameef hafuurri hamaan dhufee itti galee, hafuurri hamaan Saa'ol itti galee immoo isa hin dhiphisa ture, nagaa isa dhowwata ture. Kanaaf Saa'ol mana Israa'el irratti, Daawit irratti, namoota garaagaraa saboota ollaa naannoo isaa jiran irratti waraana jalqabe kallattii hundumaaf. Waraana injifachuu hin dandeenye keessa seenee ittiin du'e, ittiin ajjeefame, mootummaan isaas ittiin diigame. Abimelek ilmi Gediyoon obboloota isaa 70 akka inni itti fixe. Mootummaan Abimelek shiraan, cubbuudhaan, jal'inaan waan ijaarameef Waaqayyo akka mootummaan sun lafa hin qabanne godhe. Waggaa 3 qofa nagaadhaan saba naannoo isaati sana qabatee jiru sana qofa bulche. Sanaan booda warrumti saggootti baatee mootummaatti isa ol baase. Abiddatti ta'e innis abidda isaanitti ta'e. Nama baay'ee fixe, lubbuu nama baay'ee galaafate, dhumarratti ofiisaatti akka namaatti kufee hin du'e, mootummaan isaas hin diigame. Sana hundumaaf kan qabate hafuura sobaati, hafuura hamaadha. Har'as boqonnaa lammaffaa barumsa keenya kana hafuurri sobaa kun akkamitti mootota miidhe, akkamitti raajota ba'aalitti gargaarame, akkamitti mootummaa Saa'oliin diige kan jedhu hundumaa ilaalleera. Har'a immoo hafuurri sobaa kun mootummoota qofa miti, raajota ba'aal qofa miti, raajota Waaqayyooyyuu yookaan raajota dhugaayyuu ni dogoggorsa, ni goyoomsa. Akkamitti kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa walii wajjin baranna. Akka Waaqayyo sagalee kana nutti dubbatuuf walii wajjin gabaabaatti Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo isa hundumaa dandeessu, gurra si dhaga'utti hin dubbatta, garaa si barbaaddatuuf ati Waaqayyo dhiyoodha. Hafuura cabee fuula keetti gadi jedhuuf yaa Waaqayyo in araaramta. Har'a kunoo fuula kee duratti gadi jennee jirra. Waaqabani sagalee keessa ulfina qabeessa nutti dubbadhu. Ija keenya nuuf bani, yaada garaa keenyatti dubbadhu, hafuura keenyatti dubbadhu. Isa dhugaa, isa jiraata, isa dhugaa yaa Waaqayyo, isa hin mixxiqne, isa bara baraan jiraatu sagalee kee qalbii keenyatti dubbadhu, hafuura keenyatti dubbadhu.
garaan keenya si dheebota, hafuurri keenya si beel'a yaa Waaqayyo. Ulaa kee waa qabanii sagalee keetiin gara jireenya keenyaa kottu. Hubannaa nuuf kenni, ogummaa nuuf kenni, ija keenya nuuf bani. Ani sin kadhadhaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Waaqayyo Gooftaan Waaqarraa isin haa eebbisu. Macaafa Moototaa isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irraa jalqaba. Har'a maalirraa jalqabna? Hafuurri sobaadha. Raajota dhugaayyuu ni dogoggorsa. Hafuurri sobaadha yookaan goyoomsaan raajota Waaqayyoo irrattis yeroo inni hojjete tureera. Egaa barumsa keenya boqonnaa 3 irratti attam goonee kanarraa of ittisuu qabna kan jedhu torbeetti deebina. Har'a garuu hafuurri sobaa kun raajota Waaqayyooyyuu namootuma Waaqayyooyyuu akka inni goyoomse baranna. Isa duraa Mootota boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irraa akkana jedha. Raajichi dulloomaan sun immoo sobee nama Waaqayyootiin, anis immoo akkuma kee raajiidhoo. Ergamaan tokko ajaja Waaqayyootiin, namni Waaqayyo kun buddeena akka nyaatuuf bishaanis akka dhuguuf deebisi gara mana keetitti fuudhii gali anaan jedheera jedhe. Irraan isinii deebi'a. Raajichi dulloomaan sun immoo sobee nama Waaqayyootiin, anis immoo akkuma kee raajiidhoo. Ergamaan tokko ajaja Waaqayyootiin, namni Waaqayyo kun buddeena akka nyaatuuf bishaanis akka dhuguuf deebisi gara mana keetti fuudhii gali naan jedheeroo jedhee gaafate. Kanarratti namni Waaqayyo sun isaa wajjin deebi'ee gara mana isaattis buddeena nyaatee bishaanis hin dhuge jedha. Seenaa jarreen kana lamaaniin gabaabaatti isinitti dubbadha. Raajii Waaqayyo tokkotu biyya diidaatii gara Beetelitti ergama. Waaqayyootu Beetelitti raajii ofiisaatti jaallatu tokko erga. Beetel kana keessa immoo raajii dulloomaa tokko ture, jaarsa tokko. Bara dargaggummaa qabu, bara humna qabu, bara innis qaroo, bara bu'ee ba'uu danda'u, bara jilbeenfachuu danda'u, bara kadhachuu danda'u, bara soomuu danda'u, bara yaaduu danda'u, bara seerrataaf abboommi Waaqayyoo dubbisuudhaaf humnaaf dandeettiif gita itti qabu ture. Raajii dhugaa nama Waaqayyoo ta'ee tajaajilaa ture. Amma garuu kutaa kana iddoo kanatti inni ofiisaatii hin dulloome. Dadhabee jira. Kanaafiyyuu tajaajila isaa hundumaa dhiisee manatti galee mana taa'ee inni Waaqayyoo isaa guyyaa isaa eeggataa jira. Beetel keessatti jal'ina garaagaraatu hojjetamuu jalqabe. Namtichi raajii dulloomaan kun silaa galeera. Iddoon aarsaa sun rakkinatti gale. Kanaaf Waaqayyoo namicha Yerobi'aam jedhamu mootii yeroo sana iddoo sana bulchaa jirutti waan aareef waan dheekkameef Waaqayyo biyya diidaa raajii tokko Beetelitti erga Waaqayyo. Akkanattiin jedhen dhaqiitii mandara Yerobi'aam bulchurratti biyya sanatti dhaqiitii jedhen Waaqayyo Gooftaan raajii dubbadhu iddoo aarsaa Beetel irratti jedhe. Iddoon aarsaa Beetel kun jedhe Waaqayyo Gooftaan jal'inni sirra waan dhaabateef hammeenyi sirratti waan dalagamuuf hin dhoota gargar. Jal'ina sirraa nan dhoosa. Kanaaf hin dhootaa jedhi irratti raajii dubbadhu jedhe Waaqayyo Gooftaan Beetelitti isa ergaan. Raajiin kun dhaqee Beetel mandara Beetel keessatti dhaqee iddoo aarsaa Beetel irratti akkuma Waaqayyo Gooftaan isaa abboometti raajii dubbate. Yeroo inni raajii dubbatu iddoon aarsaa Beetel kun hin dho'ee jedha. Hin dho'ee gargar baqaqee jedha. Kanaaf daaraa isa keessa ol dho'ee sunillee jedha. Dhufee irra iddoo aarsaa sanatti bittimaa'ee dhangala'ee jedha. Yeroo sanatti namtichi iddoo kana mandara sana biyya sana bulchaa ture akkanatti jedhee qubatti qabeeti qabaa namicha kana qabaa hiliidhaa iddoo aarsaa diigee jedhee qubatti qabe. Akkuma inni qubatti qabeetti harkisa achitti gogee hafeedha mootiin sun. Yeroo kanatti raajii kana gaafate maaloo Waaqayyoo keenaa kana harkisa achumatti gogee hafe osoo hin dandeenye akkuma qubatti qabee achumatti hafe. Raajiin kun Waaqayyoon kadhatee fi innis araara Waaqayyoo argate. Kanaaf oduun waa'ee raajii kanaa ijoolleen raajicha dulloomaadhaa fuudhanii galanii abbaa isaanii isa raajii dulloomaa mana taa'u isa qe'ee jiru isa soorata ba'ee qe'ee jirutti himan. Har'a raajiin tokko biyya diidaatti dhufee iddoo aarsaa Beetel irratti raajii dubbate. Iddoo aarsaa Beetelis hin dho'ee achittis Yerobi'aam mootichi qabaa jedhee qubatti qabee achitti innis harkisaa gogee
deebi'ee Waaqayyoon kadhateef inni sin fayyee araara Waaqayyoo argate kana kanatti jedhaniiti abbaa isaanii raajii dulloomaa kanatti himu. Abbaa isaanii karaa kan ba'e raajiin kunii jedhee gaafataan ijoollee isaa. Innaan daandii inni irra ba'e hundumaa itti himan. Fi ateetii qaqqabuudhaaf duukaa bu'e. Akkuma isaan daandii kana qajeelchan dhaqeetii qaqqabee raajii kanaanii kottuu mana kootti galleetii walii wajjin nyaata nyaannee anis dhuddee boqottee galtaa anis akkuma kee raajii dhoo jedheetti himan. Raajii Waaqayyo kun akkanatti hin jedhe. Lakkiyan kanan godhu Waaqayyo akkasinaan jedhe. Yeroo dhaqxe mandara Beetelitti iddoo aarsaa Beetel irratti raajii dubbatte milikitti kun hundumti nu ta'u Beetel dhaabatte nyaata sin nyaatin bishaanis hin dhugin naan jedhe Waaqayyo na abboomeera waan ta'eef ani kanan godhu ittiin jedhaan. Yeroo kanatti raajii dulloomaan kun lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Raajichi dulloomaan sun immoo sobee jedhaan. Nama Waaqayyo kanaan hin sobe quba qabaadha. Sobeeti jedhan Waaqayyo jedhe. Anaanis akkuma kee anis raajii Waaqayyos immoo ergamaasaa Waaqaa ergee anatti dubbate jedhan. Utuu Waaqayyotti hin dubbatin quba qabaadha. Utuu Waaqayyosatti hin dubbatin sobee goyoomse natti dubbateeti akkana naan jedhee. Yeroo raajiin kun dhufu mana keetti fuudhii galiiti. Bishaanis kenniifi biddeenas nyaachisi mana keetti naan jedhee Waaqayyo anis akkuma kee raajiidha. Waaqayyotu sitti na ergee jedhaan. Yeroo kana raajiin kun hin goyoome. Raajiin Waaqayyo milikkita gurguddaa akka sana fakkaatu iddoo aarsaa Beetel irratti hojjete. Isa duukaa goyoome galee dhaqeeti. Isa biraa mana isaatii biddeen nyaatee bishaanis dhuge. Achi booda edda biddeen nyaatee bishaanis dhuge booda yeroo inni galuudhaaf karaa isaatti ka'u raajiin kun harree fe'ee fi namicha kanaa geggeessuudhaaf karaarra buuseeti geggeesse biraa deebi'a. Yeroo inni geggeesse biraa deebi'u nama Waaqayyoo kana karaatti leenci ba'ee caccabsee nyaate. Waaqayyo mootii yoo dhaabattee bishaan dhugde yoo dhaabattee biddeen nyaatte Beetel yoo kan hundumaa goote yoo saba sanaa wajjin diilii goote yoo isaanii wajjin gatteessee nyaatte dhugde isaanii wajjin waan isaan godhan hundumaa goote tarkaanfii irratti fudhadhattiin jedhe Waaqayyo. Amma gaa goyoomee inni waan Waaqayyo hin godhin ittiin jedhe sana godheera. Kanaaf leenci karaa dhaabate isa eege. Akkuma Waaqayyo dubbate leenci caccabsee isa ajjeese. Hin nyaanne garuu leenci caccabsee isa ajjeese. Harree raajiin kun fe'ee fi ittiin geggeesse immoo karaatti cufee dhaabatee eege leenci. Yeroo kana akka leenci namicha kana nyaate ijoolleen raajicha ammas arganii dhufanii abbaa isaaniitti himan. Abbaan isaanii ammas fiigee gaafa dhaqu namni Waaqayyo kun leenci caccabsee ajjeesee du'aa isaatu ta'aa jira. Achitti nama Waaqayyo kana deebisee harree isaatiin fidhatee fuudhee galee dhufee iddoo awwaalaa ofii qopheeffate keessatti isa awwaale. Namni Waaqayyoos hin dogoggore jechuudha. Foon qabeessi hundumtuu hin dogoggora kana quba qabaadha. Raajii waan dubbataniif raajii Waaqayyo qofa waan ta'aniif hin dogoggoran jechuu hin dandeenyu. Raajonnis hin dogoggorani mootummoonnis hin dogoggoran garuu garaagarummaan isaa Abiin kan goyoomsi hafuura sobaati. Abimelekiin kan goyoomsi hafuura hamaadha. Saa'oliin kan balaa sanatti oofee mootummaas akka jigu godhe hafuura hamaadha. Nama Waaqayyo kana kan goyoomsi garuu miira fedhiidha. Amma asirratti waa tokkoon dubbachuu barbaada. Raajonni dhugaas miiraan nu goyoomfamu jechuudha. Namoonni Waaqayyo namoonni raajii dhugaa dubbatanis miira ofii isaaniitiin goyoomfamuu danda'u jechuudha. Fedhii ofii isaaniitiin goyoomfamuu danda'u jechuudha. Asirratti quba qabaadha. Warri raajii dubbannu eeggannaa guddaa gochuu qabna. Miira keessan to'achuu danda'uu qabdu. Miira ofii keenya to'achuu danda'uu qabna. Mul'ata Waaqayyo biraa dhufuuf miira keenya. Mul'ata Waaqayyo biraa dhufuuf fedhii ofii keenya adda baafnee beekuu qabna. Bara kanatti kan namoota baay'ee dogoggorsi, kan namoota baay'ee qileettoof fedhii isaaniitiin, miira ofii isaaniitiin oofamuudha. Tajaajiltoonni baay'een fedhii ofii isaaniitiif, miira ofii isaaniitiif yaada Waaqayyo adda baasuu gaafa dhaban baay'een kufanii baay'eenis dogoggoraniiru. Kanaaf fedhii fi miira keenya to'achuu danda'uudhaaf harka Waaqayyo jala of galchuu danda'uu qabna jechuudha. Fedhiin keenya maayin, miirri keenya maayin, Waaqayyo maal nurraa barbaada? Waaqayyo maal irraa barbaada kan jedhu harka Waaqayyo jala to'atamu, hafuura Waaqayyo duwwaan to'atamu. Yeroo Waaqayyo mul'ata tokko gara keetti ergu
kun miira keetiin akka noofamne waa tokkoon isinitti hima. Kufaatii mootummaa Itoophiyaa amma jiru kanarratti roolii olaanaa kan taphate yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Raajota sobduudhaaf raajota miira ofii isaanii noofamani. Keessattuu mootummaan kuni isaanitti arjaadha waan ta'eef yiroodhaan, birriidhaan, doolaaraan, miliyoonaan, kuma dhibbootaan, kuma kurnanootaan kuteetti kenna. Sababi isaa yeroo darbee dubbadheen ture. Namni Itoophiyaa hoogganaa jiru kuni nama dhugaadhumatti lakku. Dhugaa namaa hin dubbanne yoo taane nama dhugaadhumatti Waaqayyoon dheebotudha. Nama dhugaadhumatti Waaqayyoon barbaaddatudha. Garuu dadhabbii isaa kanarra dhaabatanii warri cherchi maafiyaan warri fedhii ofii isaanii oofaman sababa jaallataniif, sababa deeggeraniif gatiin hin dandeenye, lola hin dandeenye, lola hin barbaachifne, aarsaa hin barbaachifne keessa galchanii jiru. Kanaaf kufaatii siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudate keessatti raajonni sobduuf raajonni fedhii ofii isaaniin miira ofii isaaniin oofaman roolii olaanaa taphatu. Namni biyya sana bulchaa jiru hunda caalaa kan raajota dhaga'u waan beekuuf hunda caalaa balaa hamaa inni keessa jiru kanattis kan isa ofi raajota waan ta'eefan kana dubbachuu barbaada. Namooti miira keessan eeggadha. Nama tokko waan jaallattaniif waan gaarii hawwituuf dhugaadha. Nama tokko yoo jaallattani waan gaarii miira gaarii qabaattuuf dhugaadha. Ati miira gaarii qabaachuun kee garuu gaaraayidha. Ati amma hin deeggerta. Nama tokkoof waan gaarii hawwita sababa jaallattuuf sababni walumaa gaarii si ooleef. Abbaa walumaa kee waan ta'eef garuu jaallachuun kee, deeggaruun kee, fedhuufiin kee sun miira gaarii qabaachuun kee sun mul'ata Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yaada Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Sababati jaallattuuf yookaan sababati deeggarteef, sababati tajaajilaa taateef, sababati raajii taateef namni sun sa'aatii 24 injifannoo irra deemuu hin danda'u. Sa'aatii 24 gaara injifannoo irra adeemuu hin danda'u. Yeroo hundumaa diinota isaa of jalatti gadi qabe irra deemuu hin danda'u. Dogoggori raajii dulloomaa kanaa isa kana. Raajii dulloomaan kun ofii isaati raajii waan ta'eef bara isaa guutuu mana Waaqayyoo keessatti waan dabarseef bara isaa guutuu fuula Waaqayyoo duratti waan dabarseef wanti inni jedhu hundumtuu akka fudhatama qabaatutti amana ture. Wanti inni jedhu hundumtuu dhugaa akka ta'etti amana ture. Sababi isaa muuxannoo waggaa 50-40 qaba raajii keessatti. Bara isaa hunduma nama Waaqayyoo ta'e raajii dhugaa ta'e dabarse. Har'a garuu dulluma isaa keessan dogoggore. Namooti baay'een bara dargaggummaa isaanii bara ijoollummaa isaanii namooti baay'een raajii dhugaa waan dubbataniif nama dhugaa waan ta'aniif dulluma isaanii keessan dogoggoran jedhanii warri yaadan jiru. Kanaaf namooti maanguddoo baay'een biyya keenya keessatti balaa baay'ee fidan. Dogoggora baay'ee fidan. Raajota sobduu baay'ee waldaa kiristaanaa irratti muudan. Raajota sobduu baay'ee waldaa kiristaanaa irratti kaasan. Miira ofii isaaniitiin deeman. Fedhii isaaniitiin deeman. Waan ofii isaaniitii fedhan hundumaa waan akka Waaqayyoo fedhuutti fakkaate. Waan ofii jaallatan hundumaa waan Waaqayyoo jaallatutti fakkaate. Wanti isaan jaallatan hundumaa Waaqayyoon jaallatu. Waan isaan fedhan hundumaa Waaqayyoon fedhu garuu wal bira darbee jechuudha. Raajii dulloomaan kunis kutaa kana keessatti akka kanatti nama Waaqayyoo dogoggorse. Warri dulloomtan waldaa kiristaanaa dogoggorsinaa. Warri dulloomtan tajaajiltootan dogoggorsinaa. Raajotan dogoggorsinaa. Namoota Waaqayyoon dogoggorsinaa. Wanti isin jaallatanii feetan hundumtuu fedha Waaqayyoo mitiyo. Wanti isin hawwitan hundumtuu hawwii Waaqayyoo mitiyo. Kanaaf yaada ofii keenya, miira ofii keenya to'achuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Wanti nuyi goon hundumtuu fedha Waaqayyoo miti. Wanti nuyi miira keenyaan goon immoo gatii nu baasisa. Namni Waaqayyoos gatii baase hin du'e, hin ajjeefame, leencatu isa nyaate. Aarsaan barbaachifne baase, wareegaman barbaachifne baase. Waaqayyoo dhaqi Beetelitti raajii dubbadhu deebi'i mana keetti gali jedhe. Inni garuu dhaqee Beetelitti raajii dubbateetu mana isaatti hin galin hafe. Yeroo dogoggorru, yeroo miira keenyaan oofamnu, namootas gatii baasifna, ofiis gatii baafna. Raajii dulloomaan kunis gatii baase. Gatii maalii baase? Iddoo awwaalaa ofii isaatii qopheeffateetti nama Waaqayyoo kana awwaale. Ofii isaatii iddoo awwaalaa dhabe. Akkeedhe anis gaafan du'e isuma irratti na dabalaa jedhe. Foon koos foon isaatti dabalamu, lafeen koos lafee isaatti dabalamu. Natu balaa kan hundumaa fide isatti na dabalaa jedhe ijoollee isaatti dhaammate. Gaafa ni du'u akkuma inni jedhee iddoo sanatti dabalan. Of kalaa obboloota ko. Raajii dulloomaan kun bara isaa hundumaa tarii waan gaarii godhee jira ta'a. Waggoota 40, 50, 60 tajaajile sana keessatti tarii waan bu'a qabeessa baay'ee godhee ta'a. Dogoggorri iddoo kanatti hojjete garuu lubbuu namaa galaafate.
Dogoggoran iddoo kanatti hojjete garuu qisaasama dinagdee baay'ee gaafate. Dogoggoran iddoo kanatti hojjete garuu dogoggora seenaa ta'e hafe. Kanaaf bara baay'ee tajaajillee bara baay'ee fuula Waaqoo dhaabannee hojjenne dogoggorni guyyaa tokkitti hojjennu hojii keenya jireenya keenya qilee buufti. Of eeggadha. Yeroo dubbachuun nuuf ta'utti dubbanne irra ta'a. Yeroo buunee ba'uun nuuf ta'utti buunee baane irra ta'a. Yeroo tajaajiluun nuuf ta'utti tajaajillee jirra ta'a. Har'a garuu yeroo boqochuu barbaannutti fuula Waaqayyootti ol deebinee boqonnu. Har'a garuu yeroo fuula Waaqayyootti ol deebinee araara Waaqayyoo barbaaddachuu mallutti ol deebinee araara Waaqayyoo barbaaddannu. Please irra deddeebi'anii isiniin jedha. Warri boqonnaa kee jirtan sooroma keessa jirtan boqodhaa harka Waaqayyoo jalatti gadi of deebisaa. Guyyaa Waaqayyoo eega araara Waaqayyoo eega. Dogoggora hamaa keessa jirtu. Balaa hamaa keessa jirtu. Waldaa kiristaanaas gatii baasisaa jirtu. Ofiis dhalootas gatii baasisaa jirtu. Dogoggora kanatti of eeggadhaa. Raajii dulloomaan kun dogoggora baay'ee hojjete. Miiraan yaaduun, fedhii ofiitiin yaaduun, yaada Waaqayyoo keessaa ala nama baasa. Kana duwwaa miti hafuurri sobaa yookaan hafuurri goyyoomsaa kun yoom eegalee? Macaafa qulqulluu keessatti hafuurri goyyoomsaa kun yoom eegale? Attamitti eegale? Egaa mootonni dogoggoru ta'e, edda raajonni Ba'aal dogoggoranii sobanii, edda raajonni Waaqayyoos hamma sana dogoggoru ta'e, edda namooti Waaqayyoos hin dogoggoru ta'e, dogoggorri kun goyyoomsaan kun sobi kun yoo eessatti attamitti eegale? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 7 dubbifadha. Yaada achira jiruun isinitti dubbadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti sobi seera uumamaa keessatti jalqabe. Innis Addaamiif Hewaaniif bofa gidduutti jalqabe. Wal goyyoomsuun, wal sobuun, balaatti wal oofuun, aarsaan barbaachifnetti wal oofuun, dheekkamsatti wal oofuun uumama boqonnaa 3 keessatti jalqabe. Innis haasaa hin barbaachifne, maree hin barbaachifne. Hewaaniif boficha gidduutti taasifame. Bofatu gara Hewaan dhaqee akkanatti hin jedheen. Waaqayyoo ittiin jedheen. Dhaaba Eden addana jiru kana hundumaa hin nyaatinaa isiniin jedhee jedhe. Quba qabaadha ilaa. Hundumaa ishee jettu jala muraa. Bofi yeroo akkanatti hin jedhu akka Waaqayyoo mukicha sana keessa kana nyaadhaa kana nyaatinaa jedhe beeka ture. Garuu akkana jedhee gaafate. Hunduma isaa hin nyaatinaatti isiniin jedhee jedheen. Hewaan dhaabattee dubbii kanatti yaaddeeti. Hundumaa nuun hin jennee garuu ette isa walakkaa dhaaba Eden jiru hin nyaatinaa isiniin jedhee jette deebifteen. Bofichi ammas deebisee dhugumaa hin nyaatinaa isiniin jedhee jedhe. Dhuguma hin nyaatinaa isiniin jedheen kuni dhuguma isheen jettu kuni isin goyyoomse jechuu barbaadeeti. Waaqayyo sobaa jechuu barbaade. Dhuguma yookaan immoo na goyyoomsaa jirta ati. Yookaan ati dhugaa dubbachaa hin jirtu ittiin jechuu isaati isheedhaan. Amma haasaan bofaaf Hewaan gidduu jiru sana walaaltanii haasichumti mataansaa loojikaalii dogoggora. Waanumas keessa jiru hundumaa hin nyaatinaa isiniin jedhee hundumaa ittiin jedhe. Waan Waaqayyo achi keessa uume tokko jira jechuu beeka. Innaan isa walakkaa jiru nyaatinaa nuun jedhee Waaqayyo dhuguma isiniin jedhee gaafate. Dhuguma ishee jettu kana ammas jala muraa. Dhuguma jechuun sobi tokko jira jechuudha. Innaan yoo nyaattan hin duutu nuun jedhee deebiftee. Ila qofa qabaadha. Dhuguma isiniin jedheenna eeyyee nuun jedheeratteetu dhiiftee hin dandeessi. Amma maal goote? Karaa saatte karaa kan biraa. Yoo nyaattanii hin duutu nuun jedheetti. Innaan hin duutan jedhe seedha. Boficha deebisee hin duutan jedhe. Dhuguma hin du'anii. Boficha waan nyaataniif hin du'an. Hin du'anii hin duutan jedhe. Ilaa garte maal ittiin jedhe? Ija keessantu banama jedhe. Dhuguma ija isaaniitu banama. Iji inni hin banamtu jedhe banama jedhe garuu ija san ittiin jedhe sana miti. Iji kun jedhe yoo baname iji keessanii akka Waaqayyoo taatu. Iji banamu sun garuu qullaa ta'uu isaanii arga malee salphina arga malee ulfina Waaqayyoon argu. Iji seexanni ittiin jedhe sun. Yoo nyaattan ija keessantu banama jedhe. Iji inni bofi ittiin jedhu sunii fi inni
ittiin jechaa jiruuf iji isaanii banamu sun garuu dhugaa miti. Goyyoomsaan achi ka'e. Ija keessantu banama jedhe. Ulfina guddaa argitu akka Waaqayyoo taatu jedhe. Iji isaaniin banama garuu akka Waaqayyoon ta'ani. Iji isaanii banamu salphina arga, qullaa ta'uu arga, leeyyoo arga, du'a arga, qoraatti arga, dheekkamsa arga, joorma arga, dafqa arga, gatii baasu arga malee akka Waaqayyoon ta'u. Goyyoomsaan achi jalqabe. Isheenis jedha yeroo boficha akkanattiin jedhu ol millattee ilaaltee mukichi gonjaasisaa ta'uusaa ijatti kan tolu ta'uusaa hubatteedha. Hin fudhatte jechuudha. Isa jalqabaa seexanni maal godhe? Miira garaa ishee argate. Qorqalbii ishee argate. Fedhii garaa ishee argate. Maal ta'uu yaaddi turte ishee silumaa? Gonjaasisaa ta'uusaa of keessatti yaaddi. Hin gojobaati turte jechuudha. Seexanni yaa obboleessa koo fedhii garaa keetiin si qora gaafa hundumaa. Waan ati hin feenen si qoru. Fedhii garaa keetiin si qora seexanni. Waan ati jaallattu maal feetati? Maayinni dheebuun keessa kee jiru. Isaan si qora seexanni gaafa hundumaa. Fedha garaa keetiin si qora. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Fedha garaa keetii jabeessi eeggadhu. Phexros akkana jedha. Mudhii yaada garaa keessanii jabeeffadhaa jedha. Maal feetati yeroo hundumaa? Waan sooruma feetaati. Sooruma feetu yoo ta'e gaafa hundumaa kan keessa kee bulu kana taawwitu sooruma yoo ta'e sanaan si qora seexanni. Waan ati jaallattu miira garaa keetiin si qora. Kanaaf miira kee eeggachuun baay'ee murteessaadha. Yaada garaa keetii eeggachuun baay'ee murteessaadha. Yaada garaa keessanii eeggadha. Seexanni bofichi Hewaaniin hin goyyoomse. Hewaaniin goyyoomse moo dhaban. Hewaan immoo achas deebitee dhuftee ija mukichaa kutteeti akkuma isa yeroo kaanii Addaamiif kennite. Amma iddoo kanatti waa lama argina. Hewaan iddoo kanatti ejentiidha. Bofi abbaa dhimmaati. Hewaaniin maal godhe? Meeshaa godhe itti gargaarame. Ejentiidha isheen. Meeshaa godhate itti gargaarame. Eewuuf deemaa. Adeemsi kuni Addaamiif deema. Kanaaf isheenis fuutee nyaattee abbaa manaa ishee Addaamiifis kennite. Yeroo kana Waaqayyo hin dhufe gaa. Maalitti jirtu Addaam jedhe Waaqayyo gaafa dhufe waan hin waamne quba qabaadha. Addaam jechaa dhufe Waaqayyo. Taargettiin bofaadha Addaami. Addaamin kallattiidhaan argachuu waan hin dandeenyeef ejentii argate mana Addaam keessaa. Meeshaa argate mana Addaam keessaa Hewaaniin. Yeroo hundumaa waa tokkoon isinitti hima. Raajii dulloomaan kun ejentiidha. Abbaan dhimmaa Sobaa. Abbaan dhimmaa yeroo hundumaa duuba jira. Ejentiidha gaafa hundumaa kan nama dogoggorsu. Quba qabaadhaa namni Ha'abiin goyyoomse Hafuura Sobaati. Raajonni Ba'aal ejentiidha. Namoonni gaafa hundumaa nama goyyoomsan raajonni ejentii ta'uu danda'u. Kan isaanitti dhimma ba'u humni tokko duuba jira ta'a. Kanaaf lolli keenya wal'aansoon keenya sun warra isaan duuba jiru wajjin malee jara sanatti. Isaan ejentiidha isaan meeshaadha. Ejentiidha meeshaa sana nuyi akka meeshaatti hubachuu qabna. Yeroo hundumaa gaafa dogoggortu namicha raajii sitti dubbate sana duwwaa miti. Hafuura isa duuba taa'u sana. Kanaaf attamitti hafuura isa duuba taa'es waraanu sana to'achuu dandeessaadha amma. Boqonnaa sadaffaa barumsa keenya torbee keessatti attamitti hafuura sana to'achuu dandeenya. Attamitti abbaa dhimmaa sana qabachuu dandeenya kan jedhu torbeen ilaala. Har'a garuu Hewaan ejentii taate Addaamiin hin goyyoomsan. Kanaaf eekkamsi Waaqayyo hin dhufe. Goyyoomsaan achi jalqabe jechuudha. Miiraan deemuun achi jalqabe jechuudha. Fedhii fooniitiin yaaduun achi jalqabe jechuudha. Fedhiin fooniidha. Yaadi keenya wanti nuyi hawwinu wanti nuyi yaannu yeroo hundumaan dogoggorsa. Tarii mana gaarii kee jiraachuu hawwita ta'a. Qabeenya qabaachuu hawwita ta'a. Makiina bareeda makiina haaraa yeroo hundumaa makiina haaraadhaan fayyadamuu hawwita ta'a. Yeroo hundumaa rakkina tokko malee jiraachuu dafquu dadhabuu tokko malee jireenya leekcharii ta'e jireenya gaarii bareedaa ta'e jiraachuu hawwita ta'a. Kanaaf isa hawwitu kanaaf hafuura Waaqayyoo fedhii Waaqayyoof hawwii garaa keetii adda baafadhu. Fedha garaa keetiin si goyyoomsa seexanneerra. Hawwii garaa keetiin si goyyoomsa seexanneerra. Raajii dulloomaan kun maa inni hawwiinsa? Namni Waaqayyo kun akka inni dhufe mana isaatti boqotu hawwa.
namni Waaqayyoo kun akka inni dhufee boqotee nyaatee dhugee isaa wajjinaasee inni immoo muuxannoo jireenya isaa akkatti tajaajilaa ture waan dabarse hundumaa muuxannoo isaa raajii kanaaf kennee nama kana tajaajilee waan gaarii hawwuudha. Nyaachisanii beela baasanii dheebuu baasanii muuxannoo qaban hiranii fi waan qaban kennanii fi gargaaranii nama Waaqayyo tajaajiluun waan gaarii hawwuudha. Garuu wanti gaarii raajii dulloomaan kun hawwu immoo fedha Waaqayyoo hin turre. Wanti heewwan gojomaate sun, wanti heewwan nyaachuudhaaf hawwite sun, wanti heewwan ta'uu hawwite sun fedha Waaqayyoo hin turre. Bofi immoo hin goyyoomse. Bofii jedha uumama hundumaarra haxxeedha. Uumama hundumaarra haxxeedha. Fedha garaa keetiin si qora seexan. Maal feetaati? Jireenya attamii feetaati? Waan attamii qabaachuu feetaati? Haadha manaa attamii qabaachuu feeta? Jireenya gaa'ela attamii qabaachuu feeta? Maatii akkamii qabaachuu feeta? Bultoo akkamii qabaachuu feeta? Hojii akkamii qabaachuu feeta? Tajaajila akkamii qabaachuu hawwita feeta? Fedhii garaa keetiif waamicha kee adda baasi. Hawwii garaa keetiif yaada Waaqayyoof humna kee adda baasi xiinxalii hubadhu. Namooti baroota keessatti kan hin beekne baay'ee dogoggoraniiru. Raajota sobduu waan ta'aniif dogoggoran miti. Fedhi isaanii, miirri isaanii waan isaan mo'ateef dogoggoran. Har'as raajota baay'ee argaa jirtu miidiyaa kanarratti. Yeroo isaan waan baay'ee dogoggoran, yeroo isaan waan baay'ee karaarra kaatan, akkuma jalqaba isinitti dubbadhe nama jaallatan, nama deeggaran, nama oolmaa guddaa ooleef, nama wanta isaa hin abjootiin yeroo kumaatamaan birrii miliyoonaan yeroo inni itti kennu, yeroo mootummaan miliyoonaan birrii itti kennu waan gaarii hawwuufiirraa kan ka'e, yaaduufiirraan kan ka'e, jaallachuurraan kan ka'e, deeggaruurraan kan ka'e qileenni kee ba'uu hin dandeenyetti yeroo isaan oofan. Lallaba dhugaan ta'an yeroo isaan lallaban. Dubbii sobaati yeroo isaan goyoomsan argineera ija keenya keessatti. Argineera kiraayisiin akkamii kufaatiin hammamii waggaa sadii kana keessatti mootummaa Itoophiyaa irra gagee. Kan hundumaa keessa akkuma sila dubbadha irra deddeebi'een dubbadha. Yoo mootummaan sun diigame, yoo biyyi sun diigame, in history seenaa keessatti tajaajiltoonni kana godhan, raajonni kana godhan itti gaafatamuuf ta'u. Maal jedhee Margaan naan jedha. Gaaf tokko arguuf jiraatu itti gaafatamuuf ta'a. Keessattuu warra masaraa mootummaa keessa miindaan qallabii baafamuuf, warra waan hundumtuu achi kennamuuf itti gaafatamuuf ta'a. Yaa warra miiraan oofamtanii, yaa warra iyyaaf wacaan guutanii, lafi iyyaaf waci baay'ate yeroo hundumaa Waaqayyo hin jiru. Kana quba qabaadha. Lafa iyyaaf waci baay'atu yeroo hundumaa Waaqayyo hin jiru achi. Kana hin dogoggorina. Iyyaaf waci waldaa keessa guunnaan Waaqayyo dhiibamaa jechuudha. Seexanni goolii barbaada, iyya barbaada, waca barbaada, wujimbirii barbaada. Sana keessa maal godha? Tokkotu miila caba, tokkotu ilkaantu caba, tokkotu dhiiga dhangalaa, namatu wal miidhaan waa tokkoon isinitti hima. Har'a waggaan dabatti dhiyaateera. Barani ijoollee tajaajilaaf reefuu jalqabnu gurbaa tokko yeroo hundumaa miira isaa to'achuu hin danda'u. Seexana kaalchoodhaan dhiitanii galagalchuudhaayidha. Seexana kaalchoon dhiitanii galagalchuudhaayidha. Akka sanatti akkeessee lallaba. Manni biyya keenyaa beektu filxiidhaan ijaarame, maagarri isaa filxiidha, bismaarri bakkee jira. Isi kan bismaarri ittiin dabsine, inni kaan immoo alaan sila bismaarri alaan yoo hojjes rukutan bismaarri mana keessa jira. Gurbaan kun utuu akka seexana kaalchoon dhiituudhaaniiti filxii falaxaa bismaarri keessa falaxeeches ba'u hojjaa isaatiin humna guddaa gurbaan dheeraadhaa dargaggeessa guddaadhaa akkuma jirutti hojjaa isaa filxiidhaaf bismaaratti galche. Lafee baqaqe. Har'a wilchariidhaan deema. Sun miiraa lallabuudha. Sun miiraa yaaduudha. Seexana kaalchoodhaan dhiituu hin dandeessu. Hafuuroo attamitti hafuura kaalchoodhaan dhiitta. Hafuura Waaqayyootiin moota malee boksiidhaan yookaan kaalchoodhaan miti. Suni kan namaati, kan fooniiti. Miiraan yaaduuniif miiraan lallabuun, miiraan raajii dubbachuun gatii guddaa nu baasiseera ta'a. Kanaaf miira keessan to'adhaa. Amma sagalee Waaqayyoo Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti sagalee Waaqayyoo ila akkana jedha. Nan dubbisa. Namoonni hamoonni warri ija namaa goyoomsanis isa gadheerraa gara isa caalaa gadheetti gadhina deemu. Namoota wallaalchisu ofii isaaniitis iwwallaalchifamu. Ija namaa goyoomsu jedha Phaawulos. Namooti hamoon namoonni haxaaronni jedha hiika abbaa gammachiisaa. Haxaaronni jedha abshaalonni ija namaa goyoomsu.
miira garaa namaa tuttuqu lafa namni jaallatu beeku qoro qalbii namootaa beeku sanaanis jedhe nama goyoomsu lallaba garaa isaanii barbaadu waan garaa isaanii fedhu faarfannaa isaan jaallatan raajii isaan dhaga'uuf gurri isaan hoosisu lallaba isaan dhaga'uudhaaf barbaadan hin sooromtaa hin guddattaa biyya bakkee baataa makiina akkasii qabattaa xiyyaara akkasii bitattaa mana akkasii kee jiraattaa kana namni dhaga'uun jaallata lallaba akkasii lallabu prosperity gospel lallaba badhaadhummaa lallaba soorummaa yeroo hundumaadha warri lallaba soorummaa lallaban warri lallaba badhaadhummaa lallabanii raajota sobduuti barsiisota sobduuti sababi isaa kun faallaa dubbii waaqayyooti akkuma jirutti kun faallaa dubbii waaqayyooti yoo dhaxxanii sagalee waaqayyoo laaltanii sooressi mootummaa waaqayyootti galuurra gaalli qaawwa limmoo kee darbuutti irra salphataa jedhe Yesuus malee hin sooromtu hin badhaatu biyya lafaa kuwattu nama bittu nama nagaddu hin jenne waa'ee sooressotaa negative expressioniti jira macaafa qulqulluu keessa warri kun immoo achasi deebi'anii hin sooromtu hin badhaatu hin to'attu tajaajiltoonni kana lallabanii ofii sooroman in the end of the day harka waaqayyoo irra bu'aniiru guyyaa isa dhumaa irratti fannoo waaqayyoo jalaa alatti isaan argine guyyaa dhumaa irratti ayyaana waaqayyoo keessa alatti isaan argine guyyaa dhumaa irratti yeroo isaan gaa'ila hiikan guyyaa dhumaa irratti yeroo isaan ayyaana waaqayyoo completely gatanii nagada keessa bu'an daldala keessa bu'an tajaajila dhiisan mana waaqayyoo irra fagaatan waamicha isaanii dhiisanii deeman argine har'a jechuudha dhumi isaanii yeroo hundumaa warri lallaba soormaa lallaban kufaatiidha yeroo hundumaa warri injifannoo lallaban maal ta'a yoo qalbii diddiirana lallaban yoo yaada waaqayyoo isaan namni kana dhaga'uun barbaadu ati dadhabaadha ati cubbamaadha ati foon qabeessa qalbii diddiirradhu nama namaan jiru namni dhaga'uun barbaadu kanaaf jedha Phaawulos warri yaada gara namaa sossoban jedhe haxaaronni jedhe namas goyoomsanii jedhe isa caalaa gadheerraa modhe gara isa caalaa gadheetti gadi bu'u salphinni isaanitti minyaa salphina ta'etti mul'atu kana duwwaa immoo miti ofiis wal alchifamanii namootas wal goggora sana keessa jiran hin beekan raajii dulloomaan kun ofii gaafa akkana jedhe nama waaqa dogoggorse akka karaan sun dogoggora ta'e argaan jirutti mul'ataa jiru warri akkasitti nama goyoomsan egaa gaafa hundumaa isaanii karaan sun adeemsi sun wanti isaan irra jiran dogoggora akka ta'e itti mul'atu yoo namni itti mes hin galuuf arra amantoonni baraarraa isa akkasii jaallatu lallaba irraa oolee fiigicha irraa oolee waan hundumaa irraa oolee jireenya afuuraa keessatti bu'aa ba'ii keessa deemta gaaraas irraan gadees dachaas hin deemta kanaaf iyyuu miira garaa kee eeggadhu caalaatti jedhe garasa caalaa gadheetta deemu namas goyoomsanii ofiis irraa kaataniiru jedheen wanti baay'ee nama gaddisiisu namas goyoomsanii ofiis irraa kaataniiru jedhe wal alchifamaniiru jedhe afuura isaa wallaalchisuu isaan duuba jiraam seexanni bara nuun mormaa ture bara waldaa kiristiyaanaa ari'achaa ture bara namoota waaqayyoo ari'achaa ture hin dandeenye seexanni neeroon ka'ee bara zayitii affeelamaatti namoota waaqayyoo naqaa gaafa magaaziidhaan morma isaanii kutaa gaafa achi gadi galagalchee fannisaa paarkii bineensotaatti galchee gaafa namoota waaqayyoo bineensota leencota nyaachise seexannis mootonnis nun dandeenye har'a garuu jaarraa 21ffaa keessatti ari'atama akka sanaan jiru ari'atami har'a maaliin jira siistemii keessaan nu lolaa jira seexanni wanta nuyi jaallannu gaarii godhe nuti lallaba fedha garaa keenyarra dhaabatee fedhi foonii kun waan gaarii hawwa miti fooni nama isarra dhaabatee isa nu fuuldura qabee dhugaa nutti fakkeessa waan dhugaan ta'in waan sirriin ta'in waan yaada waaqayyoon ta'in yaada waaqayyoo nu deeggera yeroo ni cubbuu hojjennu waaqayyo isin wajjin yeroo namoonni ejjanii dhufan no waan ejja sanaatti hin dubbatu inni yeroo namoonni dhiiga namaa dhangalaasan lakkii dhiiga namaa dhangalaasuun dogoggora nama jeesuun dogoggora yaada waaqayyoo irraa kaatteetta jedhanii itti himan lakkii waaqayyo si wajjin jira kumaatamaan dhangalaasi miliyoonaan fit ajjeesi ittiin jedhu malee gatii sooressonni kumaan birriin kutanii itti kennaniif gatii waan isaan barbaadan kutanii itti kennaniif dogoggorri isaanii isaan ittiin mul'atu maaliif fedhii garaa isaanii achiin jiru waan ta'eef karaa kana seexanii namoota baay'ee si walitti naqaa jira karaa kana seexanii namoota baay'ee harka waaqayyo jalaa baasaa jira kanaaf yaa obboloota koo
yaada Waaqayyoo beeka. Wangeelli isumanii gaafa ijoollummaa keenyatti dhageenya. Wangeelli isumanii gaafa daa'imummaa keenya baadiyyaa yeroo jiru dhageenya sanatu dhugaadha. Goyyoomsaa ishee har'aa dhiisaa. Isa duraa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 akkana jedha. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaaf hafuurota hamoota duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbataa jedha Phaawulos. Ila quba qabadha. Hafuurota wallaalchisoo bara dhumaatti namooti hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisota hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa garagaluuf jirudha. Hafuurota wallaalchisoo. Hafuurri wallaalchisaan kun diidaan dhufu. Maquma Waaqayyoo waammachaa dhufa. Walduma keessaa ka alaan dhufu. Hin wallaalchifamu. Namoonni dhugaan iyyuu hin wallaalchifamu. Namoonni dhugaa Waaqayyoo hin beekne. Namoonni dhugaa Waaqayyootiif jiraachuu hin feeneef, dhugaa Waaqayyootiif bitamuu hin barbaanneef, hin dandeenye ni wallaalchifamu. Waan daandii dhugaarra itti jiran itti fakkaata. Waan karaa dhugaarra jiran itti fakkaata. Hafuurota sobaati kan hundumaa kan godhu. Sobi. Hafuurri sobaa baay'ee waan gadheedha. Hafuurri sobaa baay'ee waan hamaadha. Namoota wallaalchisa. Namoota dhugaas wallaalchisa. Namoota kaanis wallaalchisa. Maalirra dhaabatee? Fedha namaarra dhaabatee. Waaqayyo hafuura sobaa kana attamitti ilaala? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16-19 ilaa akkana jedha. Waaqayyo waa 6 hin jibbaa jedhe. Isa 7ffaa ni ciiggaa jedhe. Innis hafuura sobaan jigsuudha. Waaqayyo soba ni ciiggaa. Waaqayyo sobaa wajjin waliin galu. Hafuurri Waaqayyo hafuura dhugaati. Hafuurri Waaqayyo hin sobu. Hafuurri Waaqayyo nama hin sobsiisu. Namooti hafuura qulqulluutiin ni dogoggorse jedhan isaantu dogoggoroodha. Waaqayyo hin dogoggoru abadan. Gonkuma Waaqayyo hin dogoggoru yaa obboloota ko. Hafuura qulqulluutu ni dogoggorsiise warra jedhan dhageenyerra. Bara kana keessa namoota raajii ofiin jedhan hafuura qulqulluutu immoo ni dogoggorse warra jedhan nama tokko takkee gaaf tokko anaaf hafuura qulqulluu keessa namni tokko har'a kijibaa jira. Isumatu kijibaa jira. Hafuurri qulqulluun kijibu. Hafuurri qulqulluun isumatu sobaa jira. Namoonni ofii karaa Waaqayyoo irraa kaatanii Waaqayyootti deebisuu barbaadan baay'ee argineerra jabana kana. No miira isaaniin kan dogoggorse miira isaaniiti. Fedhii isaaniiti. Lafa ofii jaallatan lafa miira isaanii dubbachaa jiru isaantu. Lafa miira isaanii ilaalaa jiru isaantu. Kanaaf Waaqayyo Waaqa dhugaati. Yesuus Kiristoos waa'ee kana macaafa Wangeelaa Yohaannis keessatti baay'ee irra deddeebi'ee dubbateera. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irra nan dubbisa akkana jedha. Isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati. Kan abbaa isa tokko kan seexanaati. Kajeella hama miira jechuudha. Kajeella hama isa kan abbaa keessanis gochuu hin feetu. Kajeella hama miira hamaa san isa kan abbaa keessanii gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun namoota ajjeesaa ture. Jalqabumaa jalqabee inni sun namoota ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaarra hin dhaabbannedha. Jalqabumaa jalqabee inni nama ajjeesaa ture. Inni jalqabumaa jalqabee jedha. Dhugaarra waan hin dhaabbanneef dhugaan isa keessa hin jiru jedha. Yesuus Kiristoostu jedha. Inni dhugaarra waan hin dhaabbanneef dhugaan isa keessa hin jiru. Abbaa sobaatis jedhe. Kanaaf yemmuu sobuudhe isa garaasaa keessa jiru sana dubbataa jedhe. Yesuus Kiristoostu jedha. Inni jalqabumaa jalqabee goyyoomsituudha. Jalqabumaa jalqabee yeroo jedhu kan seera uumama boqonnaa 3 jalqaba dubbadhe. In goyyoomse hewaan hin dhaqe. Achi booda Addaamiin hin baasan achi keessa. Dheekkamsatti, rakkinatti, du'atti, qoraattiitti, dafqatti, gidiraa har'a anaaf isin keessa jiru sanatti gadi baasan. Hin goyyoomse. Isin jalqabumaa jalqabee inni dhugaarra waan hin dhaabbanneef abbaa sobaati. Yeroo sobu jedhe itti tola. Waan garaasaa keessa jiru miira garaasaati. Soba yeroo argatu hin baay'isa. Itti tola. Ofirratti hin beekan. Maaliif guuteera inni sobaan? Abbaa sobaati.
isin kan koo miti kan sanaati maleedhaan. Yesuustu jedha. Yaa obboloota koo yeroo sobnu meeshaa seexanaa ta'uu keenya hin dagatinaa. Yeroo nama goyyoomsutu yeroo sobdutti meeshaa seexanaati. Ejentiidhaati. Seexanatu meeshaa si godhatee jira. Seexanni yeroo hundumaa namoota kan inni ejentii godhatu. Waaqayyoos kan inni nama imbaasii godhate keessa buufate ittiin hojjetu nama. Seexannis hafuurri hamaanis kan inni ittiin hojjetu namoota. Uumama baay'een hojjechuu danda'a garuu namatti hedduu fayyadama. Kanaaf yeroo nama goyyoomsitu yeroo obboleetti tokko goyyoomsitu yeroo obboleessi tokko goyyoomsitu yeroo walii keessa goyyoomsitu ati sa'aat sanatti ejentiidha. Meeshaa seexanaati. Ulee seexanaati. Seexanatu siin nama sana miidhaa jira. Seexanatu siin nama sana balaatti qileetti du'atti salphinatti oofaa jira. Ati immoo borgatii baafta. Akkuma raajicha dullooma sana ati immoo borgatii baafta. Egaa iddoo kanatti jarri kun ejentiidha. Kan koo miti isin jedhe Yesuus Kiristoos. Kan abbaa keessaniiti. Kan abbaa isa tokkooti. Soba of kee jijjiigsuti. Kanaaf dhugaarran dhaabbannee jedhan. Seexanni yeroo hundumaa ejentii barbaada. Isin kan seexanaat. Seexanni ajjeesaadha jedheen Yesuus Kiristoos. Yeroo nama ajjeefnu. Ajjeesuun practically rasaasa dhukaasuu duwwaa miti. Arraba keenya yeroo ni obboleessa ajjeefnu. Gocha keenyaan yeroo ni obboleetti ajjeefnu. Ilaalcha keenyaan yeroo ni nama ajjeefnu. Gocha keenyaan yaada garaa keenyaan yeroo ni nama ajjeefnu. Seexanni maal godha? Waaqayyo isin wajjin jira. Jabaadhu jedheetti si dhiba. Maaliif inni abbaa ajjeesaati waan ta'eef. Sanaan booda nama ajjeesuun inni jalqabaa jecharraa ka'a. Sagaleerraa ka'a. Achi booda inni jalqabaa yaaduurraa ka'a. Yaada garaarraa. Inni lammaffaa sagalee maqaatti moggaasuudhaan ka'a. Maqaatti moggaasu jechaan, hameedhaan, hololaan, haasaadhaan, ashmuriidhaan, qineedhaan ajjeesu. Inni sadaffaan nuyi ijaan argine ajjeese jennu gaafanni lubbuu baase dhiiga dhangalaasedha. Ajjeesaan garuu garaa keessaa ka'a. Inni gaafa sobu sana egaa isa garaasaa keessaa jijjigsa jedheen. Isa sana gaafa hojjetu jedhee itti tole. Hawwiinsa isa kana. Kajeellaansa inni hamaan isa kana jedha. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 dubbisa lakkana jedha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wal dhaalchifamuuf kun waan dinqisiisaa miti. Phaawulos jedha. Seexanni ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan dinqisiisaa gochuu danda'a. Kanaaf iyyuu isin hin dinqisine. Seexanni gaafa hundumaa seexana fakkaatee hin deemu. Gaafa warra Awurooppaa biyya keenya dhufanii wangeela nutti lallabanii seexana waan gurraacha tuwwisanii cilee wayyaa ciccitaa tuwwisanii waan ciccitaa qodaatti naqanii cilee dibaniiti waan fokkisaa gurraacha fakkeessanii nutti agarsiisan. Seexanni garuu wanta nuyi sodaannuuf wanta nuyi jibbinu ta'ee nutti nuuf wanta nuyi jaalladhuuf wanta nuyi hawwinuuf wanta nuyi argachuu barbaadu warqee babbareedaa kun di'aamandii mana gurguddaa makiinaa babbareedaa haadha manaa babbareedduu shamarran babbareedduu mimmiidhaddu fakkaatee nutti dhufa. Maaliif achi yoo dhufe nu argata waan ta'eef. Achiin qalbii keenya argata waan ta'eef. Kanaaf maal godhe seexanni jedhee ergamaa ifaa of fakkaatee dhufa jedhe. Waldaa keessaa immoo tajaajilaa fakkaatee dhufa. Raajii fakkaatee dhufa. Ergamoota fakkaatee dhufa. Kanaaf furmaati isaa maali kan jedhu har'a hin jalqabna torbee garuu intunura isa dura garuu isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 dubbisa. Namoonni hamoonni warri ija namaa goyoomsanis isa gadheerra gara isa caalaa gadheetti gadi deemu namoota wallaalchisu ofii isaaniitis wallaalchifamu. Namoota ni wallaalchisu ofii isaaniitis ni wallaalchifamu. Amma Yohaannis isa dura boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbiseen isa har'aasumaan xumura. Michoota koo warra hafuuraan hin dubbanne jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraa ilaalaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuura isaan ittiin dubbatan qoraa ilaalaa. Raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru. Namoota hafuuraan raajii dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Garuu maal godhaa? Hafuura isaanii qoraa ilaalaa. Ilaa namoota sanan jedhu quba qabaadha. Hafuura isaanii. Namoonni sun namoota isin jaallattan ta'uu danda'a. Namati jaallattu yoo raajii sitti dubbatteef raajiin sun dhugaa ta'uu dhiisuu mala.
sababati nama sana jaallattuuf hafuurri ittiin sitti dubbachaa jiru sun hafuura dhugaa ta'uu dhiisu mala. Inni sababa si jaallatuuf hafuurri ittiin sitti dubbatu sun hafuura dhugaa ta'uu dhiisu mala. Nama tokko immoo sababa hin jaallanneef, sababa jibbituuf yookaan sababa hin feeneef wanta inni sitti dubbatu sun soba ta'uu dhiisu mala. Yookaan immoo sababa namni sunis hin feeneef yookaan wal hin beekneef yookaan oolmaa walirraa hin qabneef wanta inni sitti dubbatu yookaan wanta inni dubbatu sun soba ta'uu dhiisu mala. Dubbiin hafuura. Namoota miti hafuura. Namoonni ejentiidha. Namni dhaabate dubbatu sun ejentiidha. Namni sitti himu sun ejentiidha. Dubbiin hafuura. Kanaaf Yohaannis maal jedha? Hafuurota isaan ittiin geggeeffaman qoraa ilaala. Hafuurota attamitti qorre ilaala. Isa sana dhufne ilaalla kadhumarratti. Attamitti dogoggora kana immoo of kanuun hafuurota isaanii. Maayinni amalli hafuurota sobootaa. Hafuurota sobdoonni amalli isaanii maayinni. Hafuurri dhugaa amalli isaanii maayinni. Akkamitti beekuu dandeenya? Isa kana macaafa qulqulluu kee gadi fageenya torbee barannaa. Kanaaf namoota raajii dubbanna jedhan hunda hin amanina. Qoraa ilaala hafuura isaanii. Hafuuricha ilaala malee namoota sana miti. Namoonni sunis jireenyi isaanii, oolmaa isaanii, adeemsa isaanii murteessaadha. Miirri isaanii, fedhiin isaanii murteessaadha. Garuu hunda caala roolii cimaa kan taphatu, shora olaanaa kan taphatu hafuuricha. Kanaaf hafuuricha qoraa ilaalaa jedha. Yoo obboloota ko hafuuronni namoota baay'ee dogoggorsaniiru Waaqayyo isin of galchu hin kadhanna Waaqayyoon. Gooftaa hundumaa dandeessuu galanni ulfinni siif ta'u. Jaalala kee geggeessaa kee sagalee guyyaa har'aatiif ulfina argadhu. Isa afee bara keenya jireenya keenya harka keetti laadhanna hoonuu harkaa fuudhi. Yaa Waaqayyo eegumsa kee jalatti, fannoo kee jalatti, araara kee jalatti nu eegi. Ani sin kadhadhaa warra bu'aadhaaf jedhee, warra dantaadhaaf jedhee, warra badhaadhinaaf jedhee, warra soorumaaf jedhee, duroomuudhaaf jedhee jireenya ilma namaa qileettoof, gaa'ila namaa qileettoof, jireenya namaa badiisatti oof, qabeenya hiyyeessaa nyaatu yaa Waaqayyo ofii duroomuuf jedhee guyyoomsitootaaf hattoota akkasii harka akkati amantoota baaftuuf sin kadhadha. Waldaa kiristiyaanaa iddoo aarsaa kee akkati deebiftuuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Dhugaa dubbii kee jalatti, fannoo kee jalatti, wangeela keetti nu deebisi. Yaada garaa kee barbaajachuutti nu deebisan sin kadhadha yaa Waaqayyo. Maaloo gooftaa hundumaa dandeessu araarri keef ayyaanni kee nu haa marsu. Guyyoomsitoota harka nu baasi, sobdootota harka nu baasi. Baroota keenya guyyoota keenya hafe hundumaa irratti ulfaadhu. Eegumsi kee araarri kee nu wajjin ta'u hamma dhumaaf hamma du'aatti nu geggeessi. Gaafa deebite dhuftu ol Waaqa irratti jireenya bara baraa mootummaa kee keessatti nu yaadadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo gooftaan hundumaa danda'u sin haa eebbisu. Video kana share godhaa, like godhaa, yaadaaf comment qabdan immoo karaa Logos Mediaadha, Facebook keenyaan, Twitter keenyaan, email keenyaan, YouTube keenyarraan isin barreessuu dandeessu, comment jalatti barreessuu dandeessu. Waaqayyo Waaqa irraa sin haa eebbisu, barri keessanaaf jireenyi keessan haa eebbifamu. Nagaa Waaqayyo keessa torban gaarii.